inni du'aa kaasu nama keessa jiraannaan jedha. Maal jettan? Du'aatu kaa jedha. Maatu kaa? Maan narra sabnarraa goboziidha. Maaltu kaa? Ergaansii qaba. Guyyaa har'a jalqabe yaadannoo har'aa sammuutti qabadhu. Mul'ata du'aa utuu hin taane mul'ata jiraa baattee deemtaati. Maalan jedhe? Maalan jedhe? Sagalee guddaadhaan inni na keessa jiru hin du'u jedha. Isa du'aa kaasu si keessa jira, balaan tasaa si nyaatu. Waa jennu humna du'aa ka'uu Yesuus hin jedha. Ergamaan du'aa kamiyyuu osoo waamichi koo hin gahin karaatti kan na kutuudhaaf dhufe, maatii koo kutuuf kan dhufe, guyyaa har'aa billaa Waaqayyoo isa kuteera. Aslaala zim jettu har'a waan dikiitta gar tokkotti deebine galla. Ish Yesuus du'aa ka'eera jennee irra moo hin jenne? Hafuurri Waaqayyoo du'aa isa kaaseera moo hin kaanu? Kana naman aangoo du'aa eenyutu diigee ka'e? Maal jettan? Gaafa guyyaa meeqaffaa? Gobos. Itti tufaniiru moo itti hin tufne? Waraananiiru moo hin waraanne? Garafaniiru moo hin garamne? Eenyuuf jedhee garafame? Eenyuuf jedhee? Cubbuu keef jedhee moo? Cubbuu koof jedhee moo? Gatii kaffaleera? Madaa'uu isaatiin fayyini sii ta'eera? Mee madaa'uu isaatiin fayyini naa ta'eera jedhe. Yesuus fannoo irratti waa'ee keenyaaf gatii maal godheera? Sagalee guddaadhaan kaffalameera jedha. Inni hammeenya godhee miti, hattoota gidduutti kan rarraafameef. Yesuusi cubbuun qabu. Anaaf siif jedhee garuu gindillaa baateera. Kanaafitu aniif ati du'a keessaa karaasaa gara jireenyaatti dhufne. Fakkeenyaaf namoonni baay'een keessan waldaa kiristaanaa keessatti dhalattanii guddachuu dandeessu. Tokkoon abbaan keessan paasterii ta'ee, tokkoon waan ta'e tokko tokkooni xinnummaadhumaa jalqabdanii mana Waaqayyoo keessatti guddachuu dandeessu. Inni kun gaariidha. Garuu baay'een keenya waamichi keenya adda. Naman ta'u jedhamee namni nurraa goree dhufee dukkana keessaa nu waame. Namichi kun hin danda'amu jennaan boquusaa qabee waame. Mee Yesuus isa jabaayyuu qabee fida jedha. Ani jaalala Kiristoos keessaa waan tokko hin bare bilu. Amma
ati qofaan biyya lafaatti hin deebi'in malee, ati qofaan dudduuba kee hin ilaalin malee, al tokkitti dhiiga isaatiin si qulleessee hin gaabbu. Mee seexanni haa gubatuuti dhiiga Yesuusiin qullaa'eera jedhaa. Maal jettan? Maal jettan? Maal jettan? Namni tokko yoo isin madeesse, yoo xinnummaa keessanitti jecha tokko isiniin jedhee umurii keessan guutummaa maal jettu beektu? Bara akkasii abaluun na rukute jettu. Bara akkasii akkastu na miidhe jettu. Bara akkasii akka aniyyuu nan jedha akka naan jedhan jenna. Waaqayyo garuu gaafa dukkana keessaa si waamee mudaa kaleessaa sirratti nakkaa'u madaa isaatiin si fayyisa maleessa. Nama si biraatiin gatiisii kaffalame beektamuun beektanii. Kanaaf du'a oolaa jirta jedhiin. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Amma laala. Waaqayyo biyya lafaa keessa na waameera. Wanta jallaa hedduu hojjedheera. Jallina gurguddaa umurii koo ijoollummaatti hojjedheera. Waaqayyo garuu keessaa na waame malee kaleessa akka goote naan hin jedhu. Abbaan irraa dhaladhe garuu waan tokko nan dhiisu umurii isaa guutummaa. Bara tokkoon birrii baay'ee hatee bade mana keenya. Isuma har'aa kan abbaan koo kan naan jedha. Isa bara sanaa jedha. Nama si biraatiin isa bara sanaa jedhiin. Namatu jedha malee jedhiin. Abbaan kee jedhiin. Inni waaqarraa jedhiin. Isa darbeen jedhiin. Sin kasasu jedhiin. Alkool kaafadhaagaa. Ganama kanaa jalqabee kissii seexanaa gabsirraa godheeraan. Gabsirraa godheera. Namooti baay'een keenya erga amannee karaa guddaa deemnee booddee seexani katab jette bara akkas akkasii akkas goote dhuguma sii dhiifameetiin jette atis dhugumaa jetta. Akkuma Yesuusitti of kenniteen cubbuun kee sii dhiifamee dukkana keessaa gara ifaatti dabarteetta. Wanti itti deemaa jiru isa jiraassi keessa jira moo isa du'aatu jira? Maal jettan? Jiraassi keessa guyyaa har'aa jalqabee siif agaaninti gidduutti ibidda qabsiiseeran. Isa jiraa jira. Isa awwaala diiga jira. Mortoonni tonkaa'uun sin danda'aniga. Jalloonni sin danda'aniga. Mee sagalee guddaadhaan ameen. Nan danda'an jedha. Isti al tokko Yesu jedhame. Jedha ammayyuu. Jedha ammayyuu. Jedha ammayyuu. Ergamaan dukkanaan rukutameera. Yesus gooftaadha. Isa jiraa jedhame. Kana booddee gaafa faarfattan isa jiraa faarfadhaa faarfadhaa. Isa jiraa baadhaati faarfadhaa. Isa kamii? Isa kam? Inni eenyuudha? Eenyuun keessa jira? Si keessa jira? Amma kan nuyi utaalluuf kan agaanintiin iyyuuf isa du'aa utuu hin taane isa jiraa. Namoota baay'ee keessatti mul'ati du'eera. Namoota baay'ee keessatti laa wanti hundumtuu hirkaa badeera. Wanti sirkaa bade har'a siifa deebi'u. Amma kadhachuufan jechaa jira. Humna du'aa qabu Yesuusiin siifa deebi'u jedhe. Humna du'aa qabu Yesuusiin siifa deebi'u jedhe. Waan amantu harka ol kaastu. Waan jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Inni jiraan si keessatti dhalachuun irraa kan ka'e dhibeen bara baay'ee si gadhiisee deema. Hiyyummaan bara baay'ee si gadhiisee deema. Abaarsi bara baay'ee si gadhiisee deema. Sababiin isaa inni jiraan si keessa jira. Galanni Waaqayyoo ta'u. Isa jiraa baattanii yaaddeenaa. Isa awwaala diige. Isa awwaala duwwaatti hambise. Maalan jedhe? Jarri koo gaafa deemtu eenyu dhagaarraa nuu kaasa eenyu dhagaarraa nuu fudhatti inni achi hin jiru. Yeroo dhaqan maqaabiriin maal ta'eera? Duwwaa ta'eera. Yesuus achi jira. Dhaamsan isinii qaba. Sababii tajaajiltoota barbaaddanii miti.
sababii wangeelaawii abaluu miti, sababii paaster abaluu miti. Inni jiraan sababii si keessa jiruuf aangoon du'aaf dukkanaa si gadhiiseera. Mee na gadhiiseera jedha. Na gadhiiseera jedha. Oye ምንድን ነው ወንጌል ሉቃስ boqonnaa 11 waa'ee du'a Alaazaar kan jedhamu kanatu du'e. Boleessa Maartaa Maariyaam fa'aa du'e. Gooftaan Yesuus Kiristoos taayimii sanatti naannaa sana keessa hin jiru. Iddoo sana hin jiru. Achumaanitu gooftaa Yesuus Kiristoositti dhaamsa tokko dhaaman. Gaafa dhaga'e hin deemne Alaazaar rafeera jedhe. Maal ta'eera? Maal ta'eera? Maal ta'eera? Isti Alaazaar rafeera jedha. Har'a booddee waa sitti himu utuuti mana kana jirtu dhimmi kee waa dhaga'ee katab jedhee ka'a. Mee harka ol kaasaa ka'a. Maqaa caalu maqaa gooftaa Yesuusiin humna du'aa qabu Yesuusiin waan humti du'e mana kee keessaa ka'uu jalqabu. Mul'atumti du'e ka'uu jalqabu. Ani hin beeku Waaqayyo waan an kaasuu qaba naan jedheera. Waan an kaasuu qaba naan jedheera. Mee ka'eera jedha. Ka'eera jedha. Ka'eera jedha. Yeroo asii baattu waan jiraatti kan maqaa Yesuusiin. Isti. Ameen. 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 Namni Yesuusin qabu hin du'amoo hin jiraata? Du'a garistii hin jiraatamoo jiraatu? Amma waan tokko adda baafadhaa gala. Namni waan du'aa baatee deemu waa'ee jireenyaa naasa'u. Waan xiqqoodhumaan badeera, salphadheera, du'eera jedha. Namni isa jiraa qabu garuu akkas miti. Utuma duwwaan jiru Yesuus gooftaadha. Utuma gaaffiin jiru Yesuus gooftaadha. Utuma yaaddoon jiru Yesuus gooftaadha. Bee sagalee guddaadhaan Yesuus gooftaadha jedha. Jedha ammayyuu. Isti maqaan Yesuus du'a moo'eera. Ameen. Ilaa maqaa du'a moo'ee baattanii waan du'aa sodaatina. Maa jettan? Fakkeenyaaf daa'ima keessantu dhukkuba. Maalan jedhe? Tokkoon abbaa keessantu harmee keessantu dhukkuba. Hafuura hamaatu qabate ta'a. Yeroo sana aluma tokkoon butamne maal jenna? Wayyoo nan du'e ka. Wayyoo nan salphadhe ka. Wayyoo naa dhumeera ka. Jechi kun guyyaa har'aa jalqabee arraba keessan keessaa fuudhamee lafa ta'u. Seenan jiraadha jedhaa. Maa jettan? Yaada Waaqayyootiin anatti jedhaa. Hojiin dukkanaa jedhaa. Narratti hin hojjetu jedhaa. Mee ibiddaan marfameera jedhaa. Waan isin raasu hin biraa deebiseeraan. Akkam jirtu? Kanaafi Alaazaar du'eera raawwatameera. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu guyyaa afuraffaa isaati kan inni dhaqe. Maal jedhaniin? Yoona foolii fideera jedhaniin. Yesuus immoo waan foolii hin qabnetti foolii godha. Maalan jedhe? Maalan jedhe? Maa jettan? Ana amma dhufee warra du'an gidduudhaan hawaame. Maalan jedhe? Namni machaa'u du'aadha. Namni waliin dha'u du'aadha. Jireenya qabu. Isaan gidduudha as gidduudhaa maal goota? Innaan wangeelan sitti kenna. Al tokkitti foolii koo urgeesse harka ol kaasi. Guyyaa har'a jalqabee humna du'aa ka'uu Yesuusiin iddoo jirtutti urgaa deemi. Foolii Yesuus irraa beekamu. Foolii Yesuus irraa beekamu. Mee akka jedhame isa raasu qabaadhee hin raafamu jedha. Ingaltanarra dhugaa waaqa. Hafuurri hamaan kamiyyuu jedha. Narratti aboon qabu jedha. Murteeffataniittu maqaa Yesuus Kiristoosiin eebba kee irraa kaaseeraan. In amantu yaadannoo kanarraa kan ka'e wanti bara baay'ee cufame sirraa banamu. Wanti itti hiixattee qabachuu dadhabde maqaa Yesuus Kiristoosiin harka kee keessaa galuu jedhe.
dhugaa maaf eebba keenya jalloonni nyaatu hin maminaa hin raafaminaa. Isa booddee inni Yesuus keessa jiru isa du'aatti nama dhiisutu hin taane isa du'aa kaasuudha. Achumaan hin deeme Alaazaar nagaa keessanii isti Alaazaar jedha. Qaldiin fakkaatu jarri warra du'aa teessi wayyoo 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 aadaan saba Israa'el immoo akkasii nan bade Alaazaar du'eera akkuma keenya kana wayyoo 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 jedhu. Jarri awwaaltee xumurameera jettee gaafa galtu inni du'a jireenyatti jijjiiru Yesuus katab jedhee dhufe. Inni si keessa jiru isa du'aa kaasuudha. Isinii hin galle inni si keessa jiru isa du'aa kaasuudha. Harka keessa lapheerra kaadhaa maqaa gooftaa Yesuusiin qulqulluun hafuura Waaqayyoo isin argatu. Isin argatu. Isin argatu. Inni jiraan gaafa nuti seene oo jedhaaga. Oo jedhaa. Tokkichumaati. Gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu kee godhadhu namaan jette ishinen amana siin jedha. Maqaa nuyi jecha keenya bareechannee miti kan namaa wajjin walii gallee jiraannu. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee gaafa haasofnu haasaan keessan fudhatama argata. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana jirtan keessatti safara galtanitti arraba keessan ibidda kaa'eeraan. Ibidda kaa'eeraan. Sagalee guddaadhaan isa jiraanna keessa jira jedha. Amantaniittu inni jiraan waldaa keessa miti si keessa jira. Ameen. Maqaa Yesuusiin ergamaa du'aa mana kee irraa tarsaaseeraan. Warri hafuurri qulqulluun mana isaanii hin jirre nama du'aa gidduu bulu. Maalan jedhe halkan qaajjaa bulu hafuura si qaajjessaa bulchu si birraa rukuteeraan. Warri hafuura qulqulluun argatan garuu mana isaanii keessa deemanii afaan biyya waaqarraatiin haasaa ila safara isaanii keessa jalloota rukutu. Ameen. Har'a gaa humna dhiiga Yesuusiin inni kun siif haa ta'u. Inni gara awwaalaa Alaazaar jennaan kataf isti kataf jedha. Abee Yesuus kana isti Yesuus jedhame. Yesuus ko entau Yesuus ko baguma sila yoona maltaati carraanko jedhame. Maati Yesuus gooftaadha. Waa isinitti nima. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 11 dubbista. Mee namni guyyaa har'aa jalqabee yaadannoo kanarraa jalqabee du'aa koo kana yaadadde kana booddee ibiddi haaraan keessa kootii hin qabata kan jettan. Akka kaleessaa jireenya gadhiisii keessas hin jiraadhu nama haaraa ta'een ba'a kan jettan. Garagarummaan uumuu barbaada Yesuus na keessaa na beekamu kan jettan baga carroomtan irra wanti guddaa isinii ta'a. Isintu ibidda fuudhee gala. Mee ibiddan fuudhee gala jedhaa. Jedhaa. Waan isin nibu inni jiraan hafuura Waaqayyoo gaafa namatti seene iddoo hojii keessanitti kabajamaa. Maalan jedhe al tokko immoo hafuura sana nama rakkisuu wajjin wal jeeqaa. Al tokko as ilaalame. Kasii dhaggeeffadhu asii ta'a argaan kun. As ilaalaa. Asti atis kottu. Atis kottu. Atis kottu. Na ilaalaa sirriitti. Ati kana qabadhu dhaabaa. Aslaala isa kana keessa hafuura qulqulluu jira. Isa kam keessa? Maalan jedhe? Shufeerota dhagaa sirriitti isa kana. Isa kana keessa maaltu jira? Maaltu jira? Garraamii wayiin fakkaatu akkasuma jedhaa kaamiin jedha. Isa keessaa Waaqayyootu beeka kaamiin jedha. Haa ta'u rakkina hafuura qulqulluu jira. Isaan kun garuu ijatti bobeessu. Amma gaa nagaan itti haasa'uudha qammala ilaalaa achas akkam jirtu nagaa keessanii. Amma ani
har'a ibiddi hafuura qulqulluu narra bu'eera maal ta'eera narra bu'eera argadheera isa jiraanna keessa jira inni jiraan kun immoo mandara jal'ootaa deega maal godha in diiga jedhame amma gaasa kana laalaa deema sin barbaadu deema 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 sin natti wacna inni nagaa qabu nagaasa argitanii manumatti gaafa galan iyyuu akkasii waan lama warri kutaa harka ol kaasi har'a maqaa Yesuus Kiristoos ibidda kana fuutee galtaati abidda garaagarummaa uumu fuutee galtee isa hafuura qulqulluu qabu wajjin walii galta isa hafuura hamaa qabu mooyyisiiste keessaa baasta siifaa ta'u maqaa Yesuus siifaa ta'u isina eebbisu eebbifama akkam jirtu jaartii tokkotu gaaf tokko yeroo sana makiinaan qabu tiraanspoortiidhaan hin deema nagaa keetiin jedheen sikina ranaa maayitan biyyuma bira taa'am ankoo wayyaa kootiitiin tolu achumaan inni warri peentee kun nagaa hin qabnu nagaa keessanii maayin jedhee naraata garaa jette reefa noon ceedu fayyuuti yeroo sana isa booddee falan fale adda baafachuu barbaadeeni guduraa ka'een gurbaa tokkotti dabarse isaa hojii walii gala lakkaa afuricha walii gala amiin jedhaa in amanta lama taateen jiraattu siin galle ergaa kanan fuudhee galeen ergaa kanan fuudhee dhufeen waaqayyo akkas naan jedhe saba kanaaf rakkisaa isaanii gidduutti garaagarummaa nuu waan ardaa kanaan jedhe waaqayyo namoota 75 barreeffaman arga adda isaanii irratti hafuuruma isaan rakkisuutu adda isaanii ilaaluu hin danda'u yeroo mana kanaa ba'an jeeqamuu jalqaba siifaa ta'u maqaa Yesuus siifaa ta'u siifaa ta'u dibata naa qopheessaa waaqayyo hojjete dibata naa fidaas eeyyuu taman waa jedheen dhufeen humna du'aa ka'uu Yesuusin jedha humna du'aa ka'uu Yesuusin jedha guyyaa har'aa jalqabee maqaan koo jijjiirameera seenaan koo jijjiirameera anaaf jalloota gidduutti garaagarummaa guddaan uumameera harka ol kaasiga namoota namma jedhe kanarra ibiddi waaqayyoo bu'eera isti Alaazaar jedha maayetan ergaan sii qaba dookumentiin ati gattee lafa keessa sun hin kaa'u maqaa Yesuus ijaarrachuu yaadde karoorfatte sirkatti kan du'e baatiriin tokko mana kee seene waan waggaa hedduu hawwite harka kee galuu jalqaba jedhe humna du'aa ka'uu Yesuusin haa ta'u mee aamiin jedha raasaa merkeessa waaqota akkasanaan jechaa jira waan du'aan kaasanaan jedheera waan du'aan kaasanaan jedheera waan du'aan kaasanaan jedheera waan du'aan kaasanaan jedheera ana abbaasaan beeku nama tokkoof hin ta'a nama tokkoof hin ta'a nama tokkoof hin ta'a abbaasaan beeku nama tokkoof hin ta'a hin ta'a hin ta'a nama tokkoof hin ta'a ilaa maqaa Yesuus sii ta'eera sii ta'eera sii ta'eera sii ta'eera sii ta'eera sii ta'eera nama tokkoof hin ta'a sii ta'eera sii ta'eera ilaa gidduu kana ilaa namicha ilaa biloo ta'eera mee sagalee guddaan inni du'e ka'eera jedha siifaa ta'u siifaa ta'u siifaa ta'u siifaa ta'u siifaa ta'u
Sifatawee. Humna dhiiga Yesuus. Humna dhiiga Yesuus. Jedhame humna dhiiga Yesuus jedha. Sifatawee. 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 Hingalu duuti mana koo hingalu duuti. Hingalu duuti karra koo rangalu duuti. Hingalu duuti mana koo hingalu duuti. Hingalu duuti karra koo rangalu duuti. Ajaja baasee gooftaatu murtootti kenne. Alaazaar ka'eera jedha. Jedha waaqaa jira. Jedha waaqaa jira. Maqaa Yesuusiin ka'eera. Ka'ee. 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 Waan argan. Afuurri mooraa as jira garuu waaqa waan itti agarsiisu. Koo as ilaala. Waan arga. Waaqayyo nama guddaa na godhani. Har'a koon ilaalin jedhin. Gaddaan manaa ba'e jedhin. Gaddaan galu jedhin. Har'aa jalqabee jedhin. Namoota baay'eedhaaf Waaqayyo eebbamna taasisa. Balballi cufamee narraa banameera. Narraa banameera. Narraa banameera. Humna dhiiga hoolichaan siifaa ta'e. Fidee bishaan dibata. Tokko naage. Biloo kottu. Harka keechee qabadhu. Humna dhiiga Yesuusi. Harkatti qaba. Guyyaa har'aa jalqabe. Itti qaba. Balballi kallattii kamiin hin cufamne sirratti banamu. Dhugi wayi harka keerra. Isa booddee fakkaa isa kanatti. Bakka lafa wayita keessa. Facaasi. Wala garra. Hankee mootoo baana rakkisaadha nama dhooftati. Jedhi. Hankee rakkisaadha jedhi. Argiteeraani. Akkuma kana godha jedhaani Waaqayyo. Ishi achi dhaabadhu qottoo dhaabadhu ammas waan argaa jira ol bahi. Ilaa waan anaasoo qabaddaa gala gincii keessa keessan kana sootan dulloomaameen jedha. Akkanaan jedhe Waaqayyo nageessu eessayyuu deemte yoo tajaajilti dhummi kee asuma naan jedhe Waaqayyo. Chaawo itti dhaamaa amin jedha. Akkas gootuma nama bilisa gad harka jecha qabdi. Nama samanatti akkas harka akkan. Isti nama farshaan ta'u inoonoo biloo akkas akka godhi. Akka godhi gadi sin dhiisu har'a tun anillee sitti dubbachuu. Nama furshaan kottaa mokee kottaa harka isaarraa waa fudhadhaa deebi'a. Kottaa fiigaati akkasirraa irraa amaradhaa deebi'a. Amaradhaa deebi'a. Amma yeroon ga'utti balballi cuufamee nama rakkisa. Abbaan barbaadan kottaa. Gaafa yeroon gahe balbala cuufamaa bana harkisa. Amma yeroon ga'utti balballi cuufamee nama boosisa. Gaafa yeroon gahe balbala cuufamaa bana harkisa. Giddiima dhiibaniitu asii ol ba'u. Gaafa yeroon gahe harkis gadi qabee nama danda'u. Hamma yeroon ga'utti balballi cuufamee nama boosisa. Gaafa yeroon gahe balbala cuufamaa bana harkisa. 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 Himee fixuu kansa. Dhaloota tannaama hamma lubbuun jirutti himee fixuu kansa dhaloota tannaama hamma lubbuun jirutti gaarummaa isaanii hima ardiirra samiirra akkisaa hin jiru gonkumaa jiraaree akkisaa jiraaree. Jirare, akisa jirare, amen amen, jirare. Ani yuer kambilo nakara cheese kulfi bari nagar gadi nagar debada. Amin jira ka? Nagar amma kulfi kana tu ayya Waaqayyo gudiin ta'e jira ka amin jira. Namichumti natti erge iyyuu kun rakkisaadha amin jira. Kulfittiin kun iyyuma kuma 30 ol taate amin jedhaa gaa. Akkam jirtu? Harka ina mantu? Wanti ittiin beenne ba'ee si haa eegu. Maa jettan? Hankoo wanti na barbaachisu amin jedhaa. Fayyaa keessanii? Akkam jirtu?
Nama si biraatiin hin maratatta jedhiin. Maal jettan? Maal jettan? Amma kaleessa sa'aatii akkasii booleedha. Amiin jedhaa. Fayyaa keessanii? Na dhagaa akka sirriitti waan hin dhaga'uun qaba gurra koorraa. Amiin jedhaa. Amiin jedhaa kaa. Nageenya. Kan obbo Raajii Qabeessaa. Nagaa keessanii? Dhaga'ama? Carqiin isaanii iyyuu kan moototaa ta'uu qaba jedhanii amiin jedhaa. Sankooteessa amiin naa jettu. Amiin jedhaa. Xalayyaa meeqaan amiin? Makiinaa 7-8 baatamee dhufa. Kaleessi keenya kanan fakkaatu. Dabarsineerra bara bijaamaan tajaajilu. Warri masmara booddaatti na beektan? Hin beektan? Ganama bariis bijaamaa wajji ittiin bullee kaana. Nama si biraatiin hin darba jedhiin. Waan xiqqoo yaadin jedhiin. Hin barbaaddu? Lafa onaa keessaa burqaan naa bahe burqaan siif ba'u. Nama amiin jedheef ta'eera. Amma waan nama dinqu yeroo amma bilisaa harka isaatti fiiddan kana isin miti hafuura qulqulluutu maal godha beektu isin aggafaaffaa nama nana sii ta'eera. Kanii biraa ammoo erga harka bilisaa tuqee naa ta'ettan immoo ganaa bilisaa barbaadu Addis Ababaan naginaati kottan natti maashi. Amiin jedhaa kaa. Ganaa biloo barbaadu Addis Ababaan deemina Waaqayyo akkasan raawwadha naan jedheera. Hin agartu obsi na eegi jedhiin naan jedhe Waaqayyo. Wanti lubbuu kee gaadu jira wanti barbaadu jira Waaqayyo garuu waan haaraan godhaan. Achi qabadhaa keessan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota baay'eedhaaf eebbataa. Dhaloota baay'eedhaaf eebbataa. Dhaloota baay'eedhaaf eebbataa. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Ilaa gooftaa Yesuus Kiristoos Alaazaariin maal jedheen? Alaazaar jennaan rafee hafe hin ka'e moo hin kaane? Nama cina keetii qabiiti. Dhimmi koo har'a kaa ani kan kee hin beekodhiin. Gaaffis hin gaafadhu. Amma yeroon kottaa harka biloo tuqaa jedhe gammachuudhaan tuqaa turtan moo gaddaan tuqaa turtan? Mee namni otuu na kakkai ka'e naan hin ka'e namni jedhe yoodha. Eeyyoo kanatti akkai ka'e isin jedhe keessuma keetii maal isin jedhe? Kai. Isti kan biraan? Kan biraan? Atoo? Maal tajaajilaa seete moo? Ishi atoo? Ati sila ayyuu qallaalitti waa ishiin jettu. Qallaalitti waa ishiin jedhu kun qasadee qajabatee fudhata. Of dhoowwitee dadhabde. Of dhoowween dadhabee kai dirqama wana kaasee. Sana waa sii godhatin jedhe. Ameen. Kan biraan? Ishi atoo? Maal ta'a paasterii maalii seete furdannaan? Ishi kan biraan? Ishi dinqina okko ishi. Anis of dhoowwatan nan dadhabe. Maal goote? Of dhoowween dadhabe. Hin ka'ottee moo? Isa booddee moo? Achumaan kana nama. Akka si butee sirka buuse. Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan amiin. Egaa nus hin dhiibnu harkachee galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Isti Alaazaar jedhaa. Yesuus Alaazaariin maal godhe? Hin waame isa booddee hoo? Hin ka'e istiin ka'e jedhaa. Inni wanti jiraan keessa jiru isa du'aa kaasa. Asirraa fooricaa ooluu miti dubbiin. Asirraa iyyaa ooluu miti. Inni jiraan si keessa jiraannaan biyyaaf furmaata taataati. Maatoo kun abaasteetta Roomee boqonnaa 8:11. Afurri Waaqayyoon Yesuusin warra du'an keessaa kaase. As ilaala. Afurri Waaqayyoo Yesuusin inni maal keessaa kaase? Inni maal keessaa kaase? Ishi. Isin keessa yoo jiraate inni Kiristoosin warra du'an keessaa kaase hafuura isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo hin jiraachisa. Dhagna isa keessa isa kamiin? Maal godha? Karaa eenyu du'a keessaa baane? Indaaqoon qophoofteetti galtanii nyaattu karaa eenyu baane? Mee karaa Yesuus jedhaa. Galateeffadhaa ishee. Hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo hin jiraachisa. Egaa obboloota koo wanti raawwachuun nuuf ta'u yoo jiraate iyyuu akka fedha foonitti jiraachuudhaaf isaaf abboomamuudhaaf nuuf hin ta'u. Akka fedha foonitti yoo jiraattan du'uun keessan hin beekamaadha. Hafuuraan hojii namummaa keessan isa foonii yoo ajjeeftan garuu hin jiraattu. Fayyaa keessani
mee hafuuraan jedha fedhii foonii jedha ajjeesuun hin danda'ama jedha yaa nama dhugaatii dhiisuu didde hafuurri waaqayyoo yaa nama waan ta'e tokko dhiisuu dadhabde hafuurri waaqayyoo mee akka jedha hafuura waaqayyootiin jedha hafuurri hamaanna keessaa du'eera jedha du'eera jedha du'eera jedha du'eera jedha siibaa ta'e namni baay'een hafuura qulqulluu sababa dhabeef rakkata har'aa jalqabee hafuurri qulqulluun kun isin irraan fuudhame xumureera istii katoo kana naa baastu daddafaa macaafa wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 63 irraa kaasee nan dubbisa guyyaan qophaa'umaa darbe borumtaasaa luboonni warri hangafoota fariisonni Phiilaaxoos duratti walitti qabamanii gooftaa inni wallaalchifataan sun utuu jiruu guyyaa 3 booddee nan kaafama guyyaa meeqa booddee akka inni jedhe yaadanneerra kanaafis hawwaalicha hamma guyyaa 3ffaatti akka eegamu abboomi kun yoo ta'uudhaa baate garuu bartoonni isaa dhufanii isa hatanii namooti immoo inni du'aa ka'eera in jedhu wallaalchisuun inni gara dhumaa kun immoo isa duraa kanarra amiin jedha kan caala hammaatuun ta'a jedhaniin as ilaala namichi gaafa guyyaa 3ffaa maalan godhane nan ka'a jedheera namicha kana siistemii wayitiin ergamanii bartoonni isaa iddoo awwaalaa fuudhanii du'aa ka'eera nuun jedhee nu salphisu eegdotatti ramadaa jiran ilaa dhaggeeffadhaa utuma eegdoti asiif as ta'anii kataf jedhee Yesuus awwaala diigee ka'eera mee awwaala diigee ka'eera jedha kaa dhaabadhaa ergaan isinii qabu harka ol kaastu jecha kana duukaa jettu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin jedha jedha inni na salphisu utuu na bira dhaabbatu Yesuus ulfinaan na kaasa mee amantiidhaan ulfinaan ol ka'eera jedha ammayyuu ergaa sanumaa dhaga'i utuu warri rakkisaan kee asiin si eeganii karaan beekamne katab jettee baata nan nageenye maalan jedhe inni lubbuu kee gaadu inni si balleessu gamanaa gamasutu jiru ati mul'attaami jedha